Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdullaap barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka ka hundi keessanuu itti xiyyeeffatanii beekuu qabdan akkasumas sirreeffachuu qabdan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa itti liinkii chaanalii keessanii gabaaffattan karaa haaraa takkan isinii qabadhee dhufe. Erga chaanalii YouTube keessanii irra seentanii booda profaayilii irra tuquudhaan gara chaanalii seentanii haala salphaa taheen seera haaraa karaa ittiin chaanalii YouTube keessanii liinkii isaa gabaaffattan jechuudha. Salphaatti gabaabsuu dandeessu liinkii YouTube keessanii sammuuttis qabachuu qabdu jechuudha. Erga akkanaan hoomii irra seentanii booda haala kanaan hoomiin kun isinii dhufee booda mallattoo qalamaa tuqachuudhaan karaa liinkii keenya ittiin gabaaffannu tokko waliin ilaallaa jechuudha. Sirriitti isin barbaachisa. Kanaafuu itti fayyadamaa irraa sirreeffadha. Mallattoo qalamaa kana tuquudhaan gara fuula duraa deemna erga chaanalii keenya irra seennee booda jechuudha. Haala kanaan nu baasa. Maqaan chaanalii keenyaa ni jira. Haandiliin ni jira. Haandiliin kun baay'ee barbaachisaadha. Mallattoo qalamaa irra yeroo tuynu aatiidhaan nu eegalaa jechuudha. Mallattoo qalamaa kana tuyna haandilii fuula dura jechuudha. Karaa ittiin chaanaliin keenya sarchiidhaan bahu jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamuu qabdu. Haandilii kana yeroo hojjetannee kaane akkaataa liinkii itti gabaabsuunis waliin ilaalla. Fakkeenyaaf Abduu Official jedha maqaan chaanalii kiyya. Aatii sana osoo hin balleessin Abduu Official jedhee irratti barreessu. Yeroo barreessu maallaan jedhan irra diimessee namni biraa fayyadamee jira naan jedha. Kanaafuu lakkoofsa yookaan qubee itti dabaluun qabaa jechuudha yookaan kan inni naa kenne. Abduu Official si godhee yeroo saa itti dabalu naa eeyyame amma fayyadamuu dandeessa jedha. Osoo walirraa hin siksin maquma chaanalii kiyyaa itti barreesse yoo qabameera ta'e maqicha irratti qubee tokkoon idaa yookaan immoo lakkoofsan itti da'a. Saa itti dabalee jechuudha Abduu Official kan ture Abduu Official siin godhee jechuudha. Abduu Official. Chaanaliin kiyya uniikii gochuun qaba jechuudha. Kanaafuu maqaa itti barreessi yoo didemmoo Abdul godheen ilaala. Abdul Official. Inni illee qabameera naan jedha. Kanaafuu laasan balleesseetuman Abduu Officials godhadha walitti aansee jechuudha. Haala kanaan haandilii hojjetanna. Haandilii kana bultii 14 keessatti kan nuti jijjiiruu dandeenyu seevii tuqannee seevii haa goonu. Ergan Abduu Official jedhee barreessee booda seevii godhadhaa jechuudha. Amma gara liinkii hojjetachuu deemaa jirra. Seevii godhee amma Abduu Official jedhee barreeffadhe seevii godhadhe duubatti deebinee akka haaraatti YouTube aappii YouTube irra haa seennu. Aappii YouTube irra deebinee seenna. Sirriitti waa'ee liinkii kana hubachuu qabdu. Profaayilii keenya irra tuqachuudhaan ammas gara your channel ka jedhu kanarra tuquudhaan gara chaanalii keenya deemnee ammallee mallattoo qalamaa irra tuqannaa jechuudha. Yeroo nuti mallattoo qalamaa irra tuqannu duraan ka liinkii ofii keenyaa gabaabsinu yeroo nuti haandilii barreeffannee kaanu YouTube'n maqaa haandilii sana fayyadamuudhaan ofumaa isaatiin liinkii nu gabaabsuu eegalee jechuudha. Amma liinkiin kiyya gabaabbatee jira. youtube.com/Abdul Official oppii godhachuun hin danda'a. Garuu akkaataa nuti itti fayyadamnu waliin haa ilaallu. Isinii barreesseen isinitti agarsiisa. youtube.com liinkii kiyya sammuudhumatti hin qabadhaa jechuudha. www ka jedhu nan barbaachisu youtube.com/Abdul Official kana liinkiin chaanalii kiyya kanuman barreessee namatti ergaa jechuudha. Liinkicha waan haandilii hojjetadheef YouTube'n ofumaa naa gabaabse. Yeroo namni kanarra tuqu kana itti erginu youtube.com/Abdul Official yeroon kanarra tuqu gara chaanalii kiyyaa nageessa mallattoo kana fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Mallattoo gidduu jaraa jiru yeroon irra tuqee gara chaanalii kiyyaa nageessaa jechuudha. Chaanaliin kiyya youtube.com liinkiin isaa @Abdul Official waan jedhu hojjetadhee jechuudha. Abdul Official waan jedhuun intarneetii irras dhaqee yoon barbaade gubbaa irratti calliseetuma akka nama weebsaayitii barreessuutti jechuudha. youtube.com/Abdul Official waan jedhuun barreessaa jechuudha. Kanaafuu ka duraan deemnee customer early Google Chrome YouTube Studio keessa gallee sirreeffannu amma YouTube'n ofumaaf nu sirreessa. youtube.com/Abdul Official yeroon godhu gara chaanalii kiyya nageessaa jechuudha. Kana jechuun liinkiin kiyya gabaabbatee jira. www ka jedhu sanaaf http YouTube'n ofumaaf itti dabalaa jechuudha. .com wanni jedhu jiraannan www sana YouTube'n ofumaaf itti dabala. Abbaa fedhetti yoo ergitan salphaatti namni chaanalii keessan irra seena. Chaanaliin keessan liinkii mataa isaa qabatee jechuudha. http fi www barreessuun nurraa hin eegamu jechuudha. youtube.com mallattoo sarazii sana kaa'uudhaan maqaa chaanalii keenyaa qofa itti barreeffannaa jechuudha.
Handilii kana gaafa barbaanne irraa jijjiiruu dandeenya. Linkii keenya nama erguuf asuma dhufnee koppii godhanna. Koppii yeroo nuti koppii mallattoo fuula dura isaa jiru koppii tuqnu koppii taha. Deemnee bakka barbaanne irratti peestii gochuudhaan nama barbaannetti erginaa jechuudha. HTTP sana YouTubein ofumaaf itti dabala waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun asirratti wanni isinirraa eegamu chaanaaliinuma keessan irra seentanii mallattoo qalamaa tuquudhaan handilii hojjetachuudha jechuudha. Maqaadhuma chaanaalii keessanii maqaan chaanaalii keessanii waan fedhe haa ta'u mallattoo handilii fuula dura jiru mallattoo qalamaa tuqxaniituma maqaa chaanaalii keessanii aate isii jettu mallattoo aatii sana osoo achirraa hin balleessin achuma irratti maqaa chaanaalii keessanii walitti aansitanii itti barreessitu jechuudha. Sanaan booda seevii godhatanii yeroo isin keessaa baatanii deebitan YouTubein ofumaa isaati linkii keessan isinii jijjiira. Maqaa kana handilii kana kan isin jijjiirachuu dandeessa yoo jijjiirachuu barbaadan bultii 14 jijjiirachuu dandeessu. Garuu wama tokkoon osoo beekamtanii bareedaadha. Yuur chaanaalii irra yeroo isin seentan handilii maqaa hojjetatanii yeroo keessaa baatanii deebitanii mallattoo qalamaa tuqxan YouTubein handilii isin hojjetattan sanan linkii keessan isiniif hojjetee qopheessaa jechuudha. Ka jalatti jiru sun http www ka jedhu isin hin barbaachisu youtube.com ka jedhuu fi @maqaa keessan isii dhumarraa qofa barreessitanii namatti ergitu. Yoo barbaadan immoo koppii asuma chaanaalii keessa yoo namatti sheerii gochuu barbaadan koppii dhuma gochuudhaan sheerii itti gootu jechuudha. Waan salphaadhaa hojjetadhaati itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.